Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeeraa gara oduu keenyaatti dabarra. Sirni gadaa ambaasaadara Oromoo fi uummata gurraachaati jedha Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa. Mariin paalaanii sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa haaromsaa booda 72ffaan adeemsifamaa jira. Hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Shimbiruu maricha irratti ergaa dabarsaniin Oromoon sirna waaqeffannaa, sirna bulchiinsa aadaa fi falaasama mataa isaa danda'ee uummata addunyaatiif gumaacheera jedhan. Gadaan uummataa Oromoo fi uummattoota gurraachaaf ambaasaadara ta'uun dilbii aadaa, beekumsaa fi dandeettii uummatichi qabu addunyaatti mul'isuun booda qooda isaa kan baateedha jechuunis dubbataniiru. Sirna gadaa cunqursaa fi gidiraa meeqa dandamachuudhaan dhaloota har'aaf gahe tumsuun hirmaachuu kenna hundaa kan gaafatudha jechuunis dubbataniiru. Qaamoleen waldhaansoo hammattuu keessa darbuun sirna gadaa tursiisan seenaa boonsaa dhalootaatti darbu waan hojjetaniif galateeffatamuu qabu jechuun Aadde Jamiilaan dabalaniiru. Misooma waaraa saffisiisuuf teeknooloojiin deeggaramuun barbaachisaa ta'uu himame. Misooma waaraa saffisiisuuf bu'uuraaleen teeknooloojiin deeggaramuun barbaachisaa ta'uu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Yaa'iin misooma waaraa fi guddina diinagdee irratti xiyyeeffatee magaalaa Maqaleetti gaggeeffamaa jira. Guddina diinagdee fi fayyadamummaa hawaasaa naannichaa mirkaneessuuf itti fayyadama teeknooloojii guddisuun murteessaa ta'uu obbo Geetaachoo yaa'icha irratti kakaasaniiru. Itti fayyadama teeknooloojii babal'isuun dhaloota dhufuuf bu'uura ta'uu himeera. Finfinneetti namichi haadha manaa isaa ajjeesee foon ishee kukkutee duuti itti murtaa'e. Yakkamaan kun Tsaggaayee Boggaalee Bayyanaa jedhama. Akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 27 bara 2014 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 5 irraa eegalee hanga hagayya 28 galgala sa'aatii 12 fi walakkaatti yakka suukanneessaa kana raawwateera. Ragaan ministeerri haqaa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansee akka agarsiisutti yakki kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 4 keessatti kan raawwateedha. Yakkamaan kun muka ittiin bukoon fi diriirfamuun duubarraan dhokatee dubartii haadha manaa isaa turtee fi amma lubbuun hin jirre morma ishee akka haleelee ibsama. Erga isheen of wallaaltee booda achumatti dhiisee manaa ba'ee deeme. Sa'aatii muraasa booda ammoo itti deebi'uudhaan dubartii of wallaaltee lafatti kuftee jirtu asii fi achi harkisee dararuu eegale jedhan. Isa booda mana fincaanii keessatti iddoo argamu keessa galchuudhaan qaama ishee kukkutee eegale. Akka ministeerri haqaa ibsetti yakkamaan kun luka dubartii kanaa foon ishee tafarraa eegalee hanga mogoleetti kutee baasuudhaan lafee ishee hunda daddarbuu eegaleera jedhan. Foon irraa baasee kukkutee mana fincaanii erga gateen booda luka ishee isa hafee bakka lamatti cabsuudhaan feestaaliidhaan erga maree booda rifeensa ishees maqasiidhaan irraa muree qaama ishee kaan waliin bakka tokkotti huccuu fi meeshaa itti waa miiccataniin ukkaamsuun achuma mana fincaanii keessatti dhiisee bahe. Isaan booda haala kanaan akkuma wanta akka hin mudanneetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 30 bara 2014 mana isaa keessaa erga baheen booda qaammee 1 bara 2014 hanga fulbaana 16 bara 2015 mana cufee miliqee ture. Dhimmi kun Komishinii Poolisii Finfinneen qoratamee adda ba'uun mana murtii ol'aanaa federaalaa dhaddachaa lammaffaa lidataatti yakka cimaa fi ajjeechaa namaatiin himataman irratti banamee hordofamaa tureera. Adeemsa falmii seera kanaa keessatti ragaan abbaa alangaa erga dhagahamee booda himatamaan akka ofirraa ittisu jechuun murteen kun kan kennamee ture. Ta'us himatamaan kun himata irratti dhihaate ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef manni murtii himatamaan kun yakkamaa ta'uu isaa adda baasuun hidhaa umrii guutuun akka adabamu murteesse. Haa ta'u malee abbaan alangaa murtee darbe irratti oliyyannoo gaafateera. Bu'uura oliyyannoo kanaatiin murteen waliigalaa federaalaa adabbii hidhaa umrii guutuu murteessee ture haquun namni kun du'aan akka adabamu murteesseera. Godina Salaalee aanaa dharraatti humnoonni finxaaliyyii faannoo haleellaaf qophaa'aa jiraachuu jiraattonni naannawa sanii himan. Tibbana bifa qajeelfama amantaa cabseen ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan dhaadannoowwan garaagaraa kan polotikaa of keessaa qabu dhageessisaa fi arrabsoo sabaan wal qabatus lallabaa turaniiru jedhan. Gandoota akka Tuutii, Salalkullaa, magaalaa Gundoo Masqalee dabalatee gandoota 7 keessatti meeshaa waraanaa hidhachuudhaan hiriira ba'an irratti dhaadannoowwan lola labsuudhaan dabalatee arrabsoowwan eenyummaa sabaa irratti xiyyeeffatan dhageessisaa turuu dubbataniiru. Humnoonni kun hidhannoo guutuu hidhachuudhaan bilisummaan kallattiin barbaadanitti socho'uudhaan waan barbaadan raawwachaa turaniiru jechuunis jiraattonni naannawa sanitti argan dubbataniiru. Namoota Oromoo ta'an irratti adda fo'anii tarkaanfii fudhachaa fi doorsisaa turuun amma olaantummaa akka barbaadan arganneerra jechuunis dubbataa turaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo daangaa cabsanii dhufuun Oromiyaa keessa gandoota garaagaraa qabatanii jiran kunneen ummataaf yaaddoo nageenyaa ta'us warroonni achi jiran dubbataniiru.
Tibbana sirna kabaja ayyaana cuuphaa irratti wanti uummata Oromoo ibsu aadaa isaa fi afaan isaa guutumatti eenyummaan uummatichaa itti yaadamee addabaabaayii irratti akka hin mul'annes taasifameera jechuun warri naannoo san jiran kaasaniiru. Abbootiin amantaa, manguddoonni, abbootiin gadaa, qeerroo fi qarreen dhiibuudhaan doorsifni jabaan irratti geggeeffamaa tureera. Hedduun mana hidhaatti guuramuunis himameera. Afaan Oromoo dubbachuun sadarkaa sodaachuu irra kan ga'ame ta'uu yeroo dubbatan gareen finxaaleeyyii kunneen komitee darraa deebisanii fudhachuu jechuun kan of hundeessan ta'us dubbatameera. Gareen yedarraa asmallaash jedhee of moggeesse. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kunneen deeggartoota isaanii caasaa mootummaa keessa jiran waliin ta'uun suutaan aadaa fi afaan akkasumas eenyummaa uummata Oromoo aanichatti argaman keessaa baasuun dhabamsiisuuf hojjechaa akka jiran dhaadannoo isaanii keessatti dubbachaa turaniiru. Ayyaana cuuphaa sababeeffachuun walitti fufinsaan guyyootaaf dhaadannoowwan akka yoom lollee ganaadha kan jedhu dhageessisaa turuudhaan dhaadachaa turuun isaanii jiraattota sodaachisaa turaniiru. Masrii fi Somaaliyaan hariiroo qaban irratti walta'iinsa tarsiimoo guddisuuf waliigalan. Waliigaltichi nageenya cimsuu, misooma diinagdee itti fufiinsa qabu dhugoomsuu, rakkoo gamtaa naannolee gaanfa Afrikaa galoo galaana diimaa fuulduratti xiyyeeffata jedhameera. Walta'iinsi damee siyaasaa, waraana diinagdee fi aadaatiin taasifame kun biyyoonni lamaan walitti dhufeenyaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu kan calaqqisiisudha jedhameera. Biyyoonni lamaan sadarkaa pirezidaantii fi ministeerotaatti akkaataa marii waloo itti adeemsisan tarsiimoo hojii irra oolmaa waliigaltichaa to'achuuf tumsa haaraa uumuuf akkaataa itti hojjetan irratti waliigalaniiru. Koreen sadarkaa ol aanaa hojii irra oolmaa hordoffii kaayyoo waloo akka wal simsiisus taasifameera. Masriin pirootokoolii tumsa waraanaa bara 2024 jalatti deeggarsa waraanaa Somaaliyaaf gootu itti fufuuf waadaa kan galte yommuu ta'u, farra shororkeessummaa leenjii fi daangaa tiksuu irratti kan xiyyeeffatedha. Tarkaanfiin taasifamus dandeettii odeeffannoo waliif qooduu seera kabachiisuu cimsuun kan xiyyeeffatu ta'a jechuun dubbatameera. Waliigaltichi barnootaa fi ijaarsa dandeettiif dursa kan kennu yommuu ta'u, barattoota Somaaliyaa yuunivarsiitiiwwan Masrii keessatti argamaniif carraa barnootaa bilisaa dabaluu fi sagantaalee leenjii dameelee ijoo kanneen akka bulchiinsa, eegumsa fayyaa fi qonnaa irratti bobbaasuuf karoorfameera. Sirna haqaa haaromsuu, heera mootummaa haaraa wixinuu fi akkaataa dantaa biyyaalessaatiin wal simuun filannoon qophaa'u irratti Masriin Soomaaliyaa ni gargaarti jedhaniiru. Tumsi diinagdee dhimma ijoo walta'iinsa keenyaati yommuu jedhan biyyoonni lamaan dameelee ijoo kanneen akka qonnaa, qurxummii, ijaarsa, anniisaa haaromfamuu danda'uu fi geejjibaa irratti daldalaa fi investimentis guddisuuf waadaa galaniiru. Waliigalteen kun waltajjii daldalaa qopheessuu, gufuulee investimentii maqsuu fi tumsa damee dhuunfaa cimaa guddisu jechuunis kaasaniiru. Milkaa'ina yaa'ii gamtaa Afrikaaf qophiin gahaan taasifamuu ibsame. Milkaa'ina yaa'ii gareewwan gamtaa Afrikaa 38ffaa fi walga'ii ministeerota 46ffaaf qophiin gahaan taasifamuu poolisiin federaalaa beeksise. Sirni eebba eegdota addaa fi konkolaachiftoota pirootokooliis geggeeffameera. Saganticha irratti Komishiinarri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el haasaa taasisaniin yaa'ii dureewwan gamtaa Afrikaa 38 fi walga'ii ministeerota 46ffaaf milkaa'uuf qophiin barbaachisu taasifameera jechuun kaasaniiru. Qilleensi cimaan balallii buufata xiyyaaraa hedduu haqsiise jedhame. Sababii qilleensa cimaan UK fi Rippaabilika Ayerlaand mudataa jiruutiin hedduun isaanii balallii ganama har'aa haqaniiru jechuun dubbatameera. Buufanni xiyyaaraa Dublin kan caalaa miidhame yommuu ta'u, har'a qofaa xiyyaaraa balaliinsaa 32 hanga ammaatti haqamuu isaa UK Flight Aware gabaaseera. Buufata xiyyaaraa UK keessaa namoonni itti baay'atu Heathrow balaliiwwan 31 kan haqe yommuu ta'u, buufanni xiyyaaraa Edinburgh ammoo balaliiwwan 28 haquun dubbatameera. Akkasumas buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Glasgow balaliiwwan 18 haqamuu himuun George Best Belfast Cityin ammoo balallii 13 haquudhaan balalliin har'aa kan harka 3 akka bu'us haqameera jechuun dubbatameera. Haalli qilleensaa baay'ee saffisaa dabalaa dhufuun isaatiin kanneen balalliiwwan biroollee ni haqamu jedhamee eeggama. Chaayinaan waraana daldalaa fi taarifaatiin mo'attoonni hin jiran jechuun kaaste. Akkuma gabaasaa kanaan dura eeramee turetti Doonaald Tiraamp osoo Chaayinaa irratti taarifa hin kaa'in dura naaf wayya kan jechaa ture Beejiing waliin waliigaltee uumuun akka danda'amu yaada dhiheessanii turan. Amma ammoo Beejiing irraa kan dhagahame kanaadha. Ibsa ministeera dhimma alaa Chaayinaa har'a kenne irratti dubbi himaa Maa'oo Niingin tumsi diinagdee fi daldala biyyoota lamaan gidduutti taasifamu kan lamaanuu fayyadudha jedhan. Itti dabaluunis waraana daldalaa fi lola taarifaa kan dantaa biyyoota lamaanii akkasumas dantaa addunyaa hin taane keessatti mo'attoonni akka hin jirre kaasaniiru. Gama hanqina daldalaatiin falmii biyyoota lamaan daldala irratti qaban keessatti dhimma giddugaleessaa ta'een Chaayinaan itti yaaddee caalmaa daldalaa hordoftee akka hin beekne ibsuun Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti tumsaaf bakki guddaan akka jiru akeekkachiisa kennaniiru.
Abbaan seeraa ajaja Tiraamp lammummaa dhalootaan kennamu dhorku hambisuuf dabarse. Abbaan seeraa federaalaa Siyaatel jiru karoorri pirezidaantii Doonaald Tiraamp kun yeroof akka dhaabbatu taasiseera. Abbaan seeraa US John Kaufman kan jedhamu ajajni Tiraamp kun guutumatti heera mootummaa kan faallessuudha jedheera. Kamisa kaleessaa dhimmi kun daqiiqaa 25 erga dhageeffatame booda karoorri Tiraamp kun akka dhaabbatu ajaja dabarsaniiru. Heera mootummaa US jalatti bara 1968 kan ragga'e 14th Amendment kan jedhamu nama US keessatti dhalate hundaaf mirga lammummaa kan kennudha. Bu'uura heera mootummaa kanaan yoo ilaalame pirezidaantii Tiraamp daa'imman US keessatti dhalatanirraa mirga lammummaa mulquun seeraan ala yookaan waan itti fufee hojii irra ooluu miti jechuunis dubbatameera. Bulchiinsonni afur Washington, Arizona, Illinois fi Oregon ajajni pirezidaantichaa akka hafu gaafatanii turaniiru. Manni murtii federaalaa yaanni naannoleen dhiheessan falmii bu'uura seeraa qabudha jechuunis ibseera. Akkaataa murtee darbeen ajajni Tiraamp dabarse kun hanga adeemsi seeraa dabalataa deemutti guyyoota 14f ragga'eera jechuunis kaasaniiru. Akkaataa ajaja pirezidaantichaatti ijoolleen godaantotaa yookaan kanneen osoo maatiin viizaa yeroo US keessa jiranii dhalatan lammii US ta'uu hin danda'an jechuun kan gabaasedha. Ragaan waajjira haqaa biyyattii akka mul'isutti ajajni kun daa'imman gurraandhala 19 dhalatanirraa hojii irra kan oolu jechuun kaasee ture. Lola Kursk keessatti ka'een lammiileen Kooriyaa Kaabaa 1000 ol ta'an ajjeefamuu qondaaltonni himan. Qondaaltonni biyyoota lixaa BBCtti akka dubbatanitti lola naannoo dhihaa Raashaa Kursk irratti loltoonni Kooriyaa Kaabaa lubbuun isaanii dhaban ji'a 3 keessatti dhibbantaa 40 gahuu dubbataniiru. Qondaaltonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii garuu yaada isaanii BBCdhaaf eeran loltoota Kooriyaa Kaabaa irraa ergaman tilmaamaan 11,000 keessaa 4,000 kan lubbuun isaanii miidhameedha jechuun himaniiru. Miidhamus jechuunis kanneen ajjeefaman madaa'an akkasumas kan dhabaman jechuun yookaan kan booji'aman jechuun dubbateera. Isaan 4,000 keessaayis hanga walakkeessa baatii amajjiitti 1,000 kan ta'an ajjeefamaniiru jechuun dubbataniiru. Namoonni madaa'an garuu eessatti akka yaalamaa jiran yoomii fi hangam akka fudhatanillee ifa wanti godhameen jiru. Haa ta'u garuu michuun pirezidaanti Vladimir Putin kan ta'an Kim Jong-un waliigaltee dhukaasa dhaabuu ta'uu mala kamiinuu dura loltoota Yukureen Raashaa keessaa baasuudhaaf gargaaruuf yaalaa jiru aarsaa olaanaa baaseera. Yukureen hagayya darbe haleellaa hamaa daangaa Raashaa Kursk keessatti raawwatteen eegdota daangaa Raashaa ajaa'ibsiifattee turte. Mootummaan Kiev yeroo sanatti naannoo sana qabachuuf yaada akka hin qabne garuu marii nagahaa gara fuulduraatti taasifamu irratti dhiibbaa uumuuf akka ta'e dubbatee ture. Ergasii Yukureen sababiin itti Kursk keessatti jalqaba kana walitti fufinsaan duubatti dhiibamaa kan dhufe yommuu ta'u, kunis gar-tokkoon isaa onkololeessa keessa loltoonni Kooriyaa Kaabaa gara Raashaa dhufanii isaaniin raawwatameera. Haa ta'u malee Yukureen ammallee daangaa Raashaa keessatti lafa iskuweer kiiloomeetira hedduu qabattee yoo jirtu diina ishee irratti miidhaa qaqqabsiisaa akka jirtus dubbatamaara. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa garuu leenjii fi ittisa gahaa malee waraana keessatti darbatamaniiru jechuun himama. Raashaan doorsisa qoqqobbii Tiraamp booda marii waliigalaaf qophii akka ta'u himte. Raashaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo waraana hin mallee ka'e Yukureen keessatti geggeessaa jirtu hin dhaabne Mooskoo irratti qoqqobbii akka ka'an erga doorsisanii booda deebii kenniteen ammallee marii walqixaa kabaja waloof qabuuf qophii ta'uu ishee beeksifteerti. Dubbi himaan pirezidaantii Vladimir Putin Dmitry Peskov ammallee mallattoo ishee eegaa jira jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis Raashaan doorsisa Doonaald Tiraamp qoqqobbii kaa'uuf jedhan keessatti waan haaraan akka hin jirre kaasaniiru. Maloota kanneen baay'ee jaallata yoo xiqqaate yeroo pirezidaantummaa isaa kan jalqabaatti ni jaallata jechuun kaasaniiru. Deebiin kun kan kenname erga kaleessa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti itti aanaan ambaasaadara Raashaa Dmitry Polyanskiy yaada kennaniin Kremlin tarkaanfii dabalataa fudhachuu dura waliigaltee waraanaa kana xumuruuf Tiraamp akka barbaadu beekuu qaba jechuun dubbataniiru. Akkuma beekamu Raashaan bara 2014tti kutaa Yukureen Kiriimiyaa weerartee of jala kan galchiteedha. Achis bara 2022tti weerara guutuu Yukureen irratti kan jalqabdeedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun hanga ammaatti isin biraan geenye kanuma waan nu dhageeffattaniif galatooma.